abaarsa gaddaaf dhiphina jireenya keenya irraa waan cabsiteef maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee bara baraan isa dhiibbaa uumu isa waan hundumaa gochuu danda'u isa dadhabaa jabeessuu danda'u isa waldhaalaa beekaa gochuu danda'u kana akka nu barsiiftu si kadhannaa jaalala kee nuuf haa ta'u. Hojiin seexanaa furri dukkanaa lafa jiru guutummaa guutuutti paaralaayisdii haa ta'u. Waraanamu lafa jiru paaralaayisdii haa ta'u lafa jiru. Haa dadhabu lafa jiru. Irra lafaarra garaa lafaa jala qilleensarraa wooras laphee namaa keessa bifa mul'atu bifa mul'anneen kan hojjetu humna maqaa Yesuusiin paaralaayisdii haa ta'u. Ajandaa abbaasaa Luusfer hojiirra oolchuudhaaf kan bobba'e abidda waaqarraa darbatame kan waraaname haa ta'u. Kan waraaname haa ta'u. Abaareera ganama kana waa'ee waldaa kanaa hamaa kan mammaakan waa'ee lafa kanaa hamaa kan mammaakan waa'ee dubbii kanaa hamaa kan mammaakan ajandaa hamaan akeekni hamaan ijoolleen seexanaa haa rukutaman ganama kana haa rukutaman lafa jiranii haa dadhaban lafa jiranii paaralaayisdii ta'an lafa jiranii haa diigamu hojiin isaanii lafa jiranii gubeera gubeera abiddaan gubeera abidda waaqarraa bu'een gubeera abidda waaqarraa bu'een gubeera dhiiga Yesuusiin lafa jiranii haa barbadaa'an maqaa Yesuus Kiristoos gooftaan tokkittii dhala isaa dabarsee nuu kennu caasaa kanaan saba hundumaa taraarame bara baarsaa kee turre bara dukkanaati dhalli namaa erga jannata eden kee aga darbatame jalqabe lafti baalaan waraantee baasu jedhe Waaqayyo hin baase sababa ee'uuf sababa namaaf rakkinatu uumame dhiphinatu uumame danqanii danqa fuula fi nyaachuutu uumame bara dukkanaa sana keessa nama hedduu dhabe bara dukkanaa kana keessaa dhaloota baasuudhaaf ilmi isaa dhufuun dirqama ilmi isaa dhufee du'a jalaa dhaloota baasuun dirqama araara fiduun dirqama qalamuun dirqama gorra'amuun dirqama fannifamuun dirqama dhufee gaafa gorra'amu gaafa fannifamu warri inni du'eef kun maaliif akka inni du'e hin beekan warri isa fannisanis maaliif akka fannisan hin beekan warri isa waraananis maaliif akka waraanan hin beekan hundumtuu waan qajeelaa hojjechaa jiru. Yesuus olii dhufe kan reebaa jiru Yesuusin kan fannise kan reebe warra ormaatiin seenaa luboota mana qulqullummaaf raajota reebe madooshaa baatee kan deemu jaarsolii waldaati kan fannisaa jiru qeesii fa'i kan reebaa jiru akka raajota akka kootiitti maaliif reebu beektu qaba sana Yesuus ani ilma Waaqayyooti jedhe Yihuudaa keessatti maqaa Waaqayyoo akka itti yeroo dhaamu yookaan Israa'el keessatti gaafa dhaamu maqaa Waaqayyoo salphisuudha jarri kun maal yaadaa jiru Yesuus kuni maqaa Waaqayyoo nu jalaa salphise nutti qoosaa jiraa jedhanii reeban malee dhuguma ilma Waaqayyooti jedhanii malee beekanii miti ila Waaqayyoo fi naafaa jiru yeroo Yesuusin waraana waa Waaqayyoon gammachiisaa jiran isaanitti fakkaata ilma Waaqayyooti jedhe dubartii tokkorraa dhalatee ani ilma Waaqayyooti jedheeran Maariyaam irraa dhalatee ammuma ka'ee amma tukaatee garuu mucaan dubaraa tokko ulfooftee deessee bakka mucaan ishee irraa dhalatee ani waaqarraan dhufe matu nuun jedhin fudhannaa harruma sabuma akkas taa'u kee mucaan durbaa wayii ulfooftee deesse sagaleen natti dubbatamee akka soban jedhamneef immoo abbaa manaa isheetti dhaqamee kaadhimaa isheetti dubbatame kanaaf namichi kun gaafa dhaqee akka dubbiin hin banne Waaqayyo ana hafuura kootii ishee ofitti fudhachuu yaadda riba kee dhaqeetti dubbate Yoosef amanee fudhate eessaa dhufe waaqarraa dhufe dubbiin dhugaadha nama hundumaa waan kana hubachiisuun baay'ee rakkisaadha ammatu ka'ee abbaatti manaan tala kana abjuudhaan dhufe natti mee talli kun akkas jedhee isobas mata akkas godhee nanu waaqarraan dhumne Yesuus jedhanii shakkiin jaraa sirriidha garuu akka yaadanitti maali Waaqayyoof hinaafaa jiru balaqqeessi waaqaa ta'eera wanta adda addaa ta'eera baabiiftuudha namoonni dhufaniiru amanuu dadhaban beektota macaafaati warra Yihuudootaati warra jirreedhaan barsiisota seeraati amanuu tuttulfaate hin rakkatan amantiin immoo gowwummaadhuma garraamummaadhumaan nama gargaarti amantiin gaafa kana namni giddu galeessa jedheera kan inni waaqarraa ka'ee dhufe dhala namaaf kan isa reebee nama kan inni du'eef nama oolchuu fedhee waaqarraa dhufe nama oolchuu fedhee harka namaatti du'e namni giddu galeessa waan hundumaati simaan barbaaduu dhufe waaqarraa ka'e mucaa koon dhaqee du'a oolchaa jedhee dhufe simatu isaa ajjeese simaaf immoo du'e simaaf du'e simaan du'e anaaf du'e anaan du'e namaaf dhufe namaan du'e namaaf du'e namoota kana hundumaaf du'e lubbuu isaa kenne bitee Waaqayyo abbaachi walitti araarsee du'a keessaa baase kana booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo kanarratti yoo ilaaltan isin yoo na jaallattu taatan abboommii koo eegduu jedhe warri namatti dubbachaa jiru kun warra bartuu isaatiiti warra kansaa ta'an warra isa dhaga'an meetti bu'aa Waaqayyoon hin jaallattaa'edha jedha Yesuusin hin jaallattaa'edha isa siif jedhee du'e hin jaallattaa'edha abboommii koo eegisiin jedheedhaani ani immoo isiniifan kadhadhaa jedhe kan nuu kadhatu nuyi xabaqaa qabna isiniin kadhadhaa inni immoo kan isinii bara baraan jiraatu isinii
erga. Inni hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun immoo yeroo hundumaa simbira jiraata. Akka koo simbiraan sokku hin. Akka koo simbiraan sokku simbira jiraata hin. Isiniin kadhadha. Hafuura isinii jiraatu isinii erga. Yeroo rakkinaatti, yeroo beelaatti, yeroo dhabuutti nu dubbatu biiroo biyya Waaqaa Yerusaalem keessa jiru. Haleluuyaa. Mirga baasaa taa'ee kan jiru nu dubbata. Malee kan nu dubbatu qabnaa'uun. Isinii dubbata simbira jiraata hafuurri qulqulluun. Yeroo kana dhaqee isinii ergaa guddaadhaaf hin jennu, xinnaadhaaf hin jennu, beekaadhaaf hin jennu, wallaalaadhaaf hin jennu. Nama hundumaaf hin dhaqee hafuura koo ergaa inni immoo isinii dubbata. Lafa isin ragaa dhabdeetti ragaa isinii taa'e. Dubbii Waaqayyoo Maatiyoos irraa fuula yaa itti dabarsanii isin kennu. Maal jenna maal dubbannattanii yaadda'inaa. Hafuurri abbaa keessan isa Waaqarraa yerooma sana isinii kennaa. Yerooma sana isinii kenna. Maaloo waan dubbattan yeroodhuma sana waan dubbattan isinii kenna. Eenyu? Hafuurri abbaa keessan isa Waaqarraa waan dubbattan isiniif haa kennu Waaqayyo Gooftaan. Haleluuyaa. Waan dubbattan yerooma sana isinii kenna waan ta'eef maal jenna maal dubbannattanii yaadda'inaa. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaatii jedha lakkoofsa 17 irraa. Hafuura dhugaa. Dhugaa jechuun waan salphaa isinitti fakkaate. Dhugaa waan cimaadha. Kan sin gargaaru, kan lafaa sin kaasu, kan sin gara keessanitti ergamu kun hafuura dhugaati. Biyyi lafaa waan isan beeknee fi isa fudhachuu hin danda'u. Biyyi lafaa. Biyyi lafaa jechuun warra Gooftaan qabu, warra Kiristoosiin hin qabu, warra Yesuus Kiristoosiin kan isaaniin godhanne kana biyya lafaa jedhee waama wangeelli. Isaan kun hin fudhatanii jedha. Hafuura qulqulluu kan argatanii warra Yesuus Kiristoositti amanan qofaatu argataa jedha. Biyyi lafaa waan isan argineef, isan beekneefis isan fudhatu jedha. Hafuurri qulqulluu qabdataadhaan qabsiisa jireenya bara baraa. Hafuurri qulqulluun lafaan nama dhahee duwwaa nama kee jiraatan jedhamu. Hafuurri qulqulluun namoonni yeroo baay'ee dibata kan jedhan yoo halleluuyaa jedhan, yoo afaan haaraa dubbatan, yoo waan akka mul'ataa argan, yoo raajii raajan, yoo kufanii ka'an waan dibama yeroo suma qofaa fakkaata. Hafuurri qulqulluun nama hundumaarra buufatee jira. Yaada nama hundumaa keessa jira. Amma argaa jirtu malee hafuurri qulqulluun si keessa jira. Si bira jira. Si ijjin jiraata. Si ijjin rafee si ijjin kaa hafuurri qulqulluun. Haleluuyaa. Hafuurri qulqulluun si ijjin rafee si ijjin kaa. Si ijjin jiraata. Si ijjin dubbata. Si ijjin haasaa hafuurri qulqulluun. Paaster Beeniin gaaf tokko guutuu manaarraa nan kadhadha tureetu jala isaatii xirrii yookaan immoo bilbila ittiin girgiddaarraa waaman sun jirti miti akka biyya keenya afaaniin waaman dhaqanii waama fakkaata waa qabu. Isheen natti bilbilamteedhan. Gaafa isheen natti bilbilamtuun kadhannaa keessaa ka'een gadi bu'uu ka'eedhan. Yeroon baarrii bana dudda koo duubaan akka namaatti qabeena harkiseedhan. Eenyu? Hafuura qulqulluudha wal faana. Kitaaba isaanii akkam bulte hafuura qulqulluu jedhu kan mishiin erqannoo addisuu hiikee yoo ilaaltanii afaan Ingiliffaan isaas jira. Good morning Holy Spirit jedha. Ingiliffisaa afaan Oromoon isaa immoo akkam bulte hafuura qulqulluu jedha. Harkaan qabeena dhaabeedhan. Harka na harkisu galagalee nan dhabeedhan. Baarrii balachufannaan qabeenu dadubatti na buteedhan. Nan dhaabade beeniin naan jedheedhan. Paaster Beeniin jedhamu isaan beeniin naan jedhe abee jennaan yeroo xiqqoo ishee naa kenni wajjin haasa'unnaa naan jedhe. Ameen halleluuyaa. Ati si waamaa jira. Hin kadhatin hin bahin karaa daftaa siin jedhaa jira. Umurii kee gabaabbataa naajin mari'adhu siin jedhaa jira. Eebba si duraa banaadhaa jira. Si waamaa hafuurri Waaqayyoo. Halleluuyaa. Si waamaa jira. Hafuurri Waaqayyoo si waamaa jira. Si waamam. Mee ofirraa lobboleetti koo si waamam. Turreerra erga wal agarree siin jedha hafuurri Waaqayyoo. Turreerra malee erga gargar kunnee siin jedha hafuurri Waaqayyoo. Turreerra erga sagantaa walitti dhaabnee siin jedha hafuurri Waaqayyoo. Turreerra erga wajjin waa'ee kadhannaa dhaabnee siin jedha hafuurri Waaqayyoo. Turreerra erga wal haasofsiisuu dhiibnee siin jedha hafuurri Waaqayyoo. Si waama. Si waama hafuurri Waaqayyoo obboleetti ko. Si waama hafuurri Waaqayyoo obboleessa ko. Si waama haadha ko hafuurri Waaqayyoo. Obboleessa ko si waama abbaa ko si waama. Hiriyyaa ko si waama hafuurri Waaqayyoo. Naajin mari'adhu siin jedha. Dhimma keenya malee kan falu jiru beekumsi kee dandeettiin kee hundinuu zeeroodha siin jedha hafuurri Waaqayyoo. Raasii wayyaa'eedha. Iddoo aarsaarraa waama nama baay'ee. Sagalee iddoo kanaa naannoo iddoo aarsaarraa lallabee asii gadi nama waamu nan dhaga'a. Akkuma kana immoo dugda isaanii duuba immoo sagalee waama akka dugdaatti akkatti yaa'an arga. Si waama hafuurri Waaqayyoo. Maree qabna hidhee si waama hafuurri Waaqayyoo. Lakkiin miidhamtaa hidhee si waama hafuurri Waaqayyoo. Lakki harka koo ofirraa dhabdaa hidhee si waama hafuurri Waaqayyoo. Lakki dadhabbii kee jabeessaa hidhee si waama hafuurri Waaqayyoo. Lakki kophaa kee balicha kee dandeessee baatu siin jedha hafuurri Waaqayyoo. Lakki bineensa siyaataa siin jedha hafuurri Waaqayyoo. Kottu mari'annaa jedha hafuurri Waaqayyoo. Kottu dhimma kee qabaa jedha hafuurri Waaqayyoo.
baniif gurra saba kanaa. Baniif gooftaa ija saba kanaa. Baniif gooftaa baniif gooftaa baniif waamaa irtaa dhaga'uu dadhabanii. Baniif eewunna waamaa jedhee Saamu'eel. Waamicha Eelii malee waamicha kee hin beeku rakkoo qaba. Diilaara baada namas. Eewunna waamaa innaan si waamne gurbaa dhaqiciisee dhalee qeesiin. Shakkeedhuma irratti waaqa ta'uun oolunni qofaatti nama waamu jalaa ho'aadhu jedhe. Qofaatti si waama Waaqayyo. Qofaatti si waama Waaqayyo. Si waamaa jira. Obboleessa koo si waamaa jira. Obboleettii koo si waamaa jira. Yeroo naa kennee jira. Walgahii godhanna siin jala fuudhi Waaqayyo. Dhimma kee mari'anna jedha. Waa'ee mana kee mari'anna. Waa'ee tajaajila kee mari'anna. Waa'ee hojii kee mari'anna. Yeroo naa kennii siin jedha Waaqayyo. Humni hafuura Waaqayyo humna waamuu danda'u qaba waan ta'eef. Hojjechaa jirtaa si waama. Biiroo jirtu kee si waama. Waajjira jirtu kee si waama. Bakka hojii keetii si waama. Namni gaafati wayyaa gaarii uffattu hantee abbee fayyaadhaan jirtaan baddee. Yesuus garuu lafatti gatamtee si waamaa jira. Safaratti gatamtee si waamaa jira. Mandaratitti kuftee si waamaa jira. Naannootitti kuftee si waamaa jira. Laga rakkinaatti sagalee dhaga'amu sagalee Yesuus qofaadha. Sagalee laga rakkinaatii nama waamu. Sagalee laga boo'ichaatii nama waamu. Sagalee laga dhiphinaatii nama waamu. Sagalee laga abdii kutannaatii nama waamu. Laga rakkinaatti sagalee dhaga'amu sagalee Yesuus qofaadha. Haadhoo koo si waama. Haadhoo koo sagalee si waama. Namoota 21 Waaqayyo gooftaan waamnaan na jalaa waachuu didanitti naa himinaan jedha. Si waama obboleettii koo Waaqayyo. Si waama obboleessa koo Waaqayyo. Si waama fira koo Waaqayyo. Obboleessa koo si waama. Waama maayirtaa owwaadhu. Owwaadhu sagalee ol kaasaa san jira jedha ala sadii. Tokko isa dhuma ol kaasaa irraa bu'u abidda fuura qulqulluu warra akkasii dibeera warra akkasii abidda kanaan wal argaam hoolara labada namas wal argaam si waamaa jiram lagati keessa irtu keessa sagaleen tokko seeneeram sagalee si waamuu gallite lafatti nama waamtu dhabdeetti si waamaa jiram asii jedhaa jiram asiin dhufuu nama maal goota asii jedhaa jiram nama bishaan na buusun na bennaa siree fudhuu galii ameenii si jedhe Yesuus. Amma sa bishaan si buusu miti sa lafaa si kaasuun dhufe ameen jedhi. Sa dadhabaa kee jabeessuun dhufe hafuurri Waaqayyo. Isa du'aa kee kaasuun dhufe hafuurri Waaqayyo. Isa jaamaa kee baluun dhufe hafuurri Waaqayyo. Kayya deemi jedhe Yesuus. Kayya deemi laga boosu gara kee. Sagalee si waamaa jira. Sagalee nama dabarsu. Sagalee nama ceesisu. Sagalee nama milkeessu. Si waamaa jira. Si waamaa jira. Si waamaa jira lafa jirtu. Si waamaa hafuurri Waaqayyo. Kophaa warri inni waamaa jiru yeroo isin ala sadaffaa asan jettanii mimmaaniif of dadhabdu. Waccisiisuun iyyisiisuun irraa. Namni sammuun kee akka waan maraatee si ta'u jalqaba waggaa dhufte amma garuu ofirraa dhabde. Hafuura gargar nama kan kuturraa kan fayyade tokko jirta. Dhukkuba sammuurraas kan fayyade jirta. Namoonni kun lamaa yoo fedha keessan ta'e ariifadhaa kottaa. Anki hafuura gargar si kutaa. Dhukkuba sammuu maqaan kee eenyu maalirraa fayyade? Maqaan koo Hiruutiin jedhama. Hafuura gargar na kutaa ture laphee koo baay'ee na dhukkubaa ture torba sadii fi garuu ammantuma kadhatamuu jalqabaa jiru toona waraanu. Qaqqabadhaaf keessa dhabdan jennaan amma na keessan jiru. Sila yeroo taa'aa turte hafuura si kutaa ture? Baay'ee na rakkisaa ture hafuura danda'een baafadhu akka nama tokkotti. Okay. Amma garuu hin jiru. Amma hin jiru. Waaqayyo fulfina kennaa. Waaqayyoon galateeffadhaa. Maqaan kee? Maal si dhukkubaa ture? Dudda dhukkubaa ture. Eshi. Maal gochuu dandeessa? Gizeen jedhu natti dhagahama baay'ee. Eshi. Ammoo? Amma fayyeera eegana kadhatame. Dhugaa? Maaltu sitti dhagahame yeroo si kadhatan? Gizeen kadhatama akka abidda wayiitu na keessa darbe. Okay, isa booddeen of kee dhaabde. Maka jedhi ishii ilaalla. Nice. Galateeffadhaa fi Waaqayyoon. Waaqayyo fulfina laadhaa galateeffadhaa fi. Yes. Eshi. Maqaa keessan? Ani gaarumsa lammeessaan jedhama. Asuma waaqeffadhaa. Amma harka gateetti mirgaa kana hulgisee na waraanaa natti dhagahama. Amma kaleessa doojii tureetan. Eshi. Baay'ee kunatti qorree. Eshi. Achi gallaan halkan akkanumatti na dhukkubaa bule. Ganama ka'ee mataa miiccadhee maal majii dhaqaa sirma otoon dhiise maalii jedheetan of jibbaatuma iddoo suuqii dhufe. Waldaa maal hojiin dhaqattu? Iddoo suuqii dhufee tan lakkii dhaqeetum kadhachuu wayyeedheen dhufe. Amma naanas taa'ee harka keessa mirga ol qabaadhaan na dhukkube. Yaa Waaqayyo gaana akkuma namaattan harka qabaa akkamittan harka bitaa ol fuudha sila harka mirgaa ol fuudhi jedhu yaa Waaqayyo kan koo kanumaan argitu jedhee tan boo'uu kajeelle. Amma naasin qabadha harka keessan jettani akkanattan qabadhe. Amma akka na dilellaa'u ta'ee amma naan xinnoo turomtuun irratti dhaga'amu. Waan tokko sitti dhaga'amu? Na waraanu yamma. Dhugaadha. Duraan harmatti na waraana harka mirgaa kan akka argaa jajuun danda'u. Yeroo kadhatan miira maaliif sitti dhaga'ame?
natti diilallaa'et akkana gubuu ta'e. Akkasi gubuu ta'e. Meeqalatee waaqayyoof laadha. Waaqayyoof ulfina laadha. Maqaan kee eenyu? Maqaan koo Dassaaleny jedhama. Eshi maal dhukkuba ture Dassaaleny? Yeroo hundaa mataadhuma na dadhabanaan. Eshi. Baallee ija koo ol qabachuun dadhabu. Eshi. Halkan keessa sa'aatii 9 na jammara yeroo hundaa. Eshi. Cheerchii dhufeellee yeroo hundaa waaqeffachuu hin danda'u. Yeroo hundaa biiziidha konistiraashinii keessa waan hojjedhuufi. Eshi. Har'a hojii hafee bakka dhaquun qaba kanan jedhuun halkan ka'ee otoon muguutiin as ga'e. Eshi. Amma yeroo isin adda keerraa harka godhadhu naan jettanii xinnoo ishee akka nama shaahoriidha galoo kana keessa asii gadi na bu'ee. Eshi. Baallee ol qabachuu hin danda'u. Maaloo waaqayyo ulfina laadhaan. Dandeessee ija kee ol qabachuu dadhabdaa? Basuma bakka cirraashuu ol jechuu hin danda'u bakka kanatti na waraan tokkicha adda arbaa tokkicha adda arbaa. Eshi. Halkan mulu bakka gidduma halkan rafee bulee jechuudhaaf hin danda'amu bakka. Akkatan taaksii qabadhee dhufiyyuu hin beeku Addis Ababaadha jechaadha. Eessaa dhufte? Finfinnee irraa kanan jiraadhu yeroo hundaa asumatti waaqeffadha ture akka carraa ta'e achi jijjiiree mana. Eshi. Iddoo cheerchii biraan deemu duratti asumaan dhufa ture. Okay. Yeroo tokko isaa asumatti naa kadhatameetu wanta garaa garaan naa godhamee. Eshi. Kadhannaa sitti naa godhameen. Eshi. Ammas egaa gara fuulduraattis immoo. Sii godhama. Galateeffadhaaf ishee waaqayyoon. Achi as galgala hundumti keessan siin kadhadhamee ammayyuu afur irraa waraanamu jira. Hiriirtanii beektaniis biyya nagaa. Albii keenya hiriiraan hin wakkatamu. Hiriiraa utubaa turre ishee. Haleluuyaa. Dalabaadhamas. Yesuus Kiristoos ati guddaadha. Karaa laboos afur budaa. Ala sadi sagalee dheeraadhaan hiikoo keessaa ba'i. Tokko. Saduma afuriyaan. All right.